Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii asxaa yuutuubii hundinuu nageenyi badhaadhaa jechaa har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyaas akkamitti akka iimeelii biraatiin yuuzarii biraa yuutuub chaanaalii keenya irratti aad godhuudhaan ediitaraas ta'ee sam ediitarii daariktara manaajara aad godhuu ni danda'ama. Akkamitti akka viidiyoolee akka imeela yuuzarii biraa aad godhuudhaan ediit nama nu godhu yookiin nama manaajara chaanaalii keenya nu godhu akkamitti akka godhuu dandeenyu karaa salphaa ta'e tokkoon isin garsiisa. Egaa walumaan na daawwadhaa jecha warri asxaa yuutuub sabskraayibii godhin sabskraayibii godhuudhaan viidiyoolee bareedoo yeroodhaa yerootti gadhiifaman chaanaalii keenya jalaa viidiyoolee barnoota yuutuubiitiin wal qabatan argachuu ni dandeessanii. Subscribe godhuu hin dagatinaa jecha kallattumaan gara viidiyootti isinii seenaa. Jalqaba erga yuutuub chaanaalii bananneen boodatti ediitaraa fi manaajara aad godhuudhaan akka dabalataatti iimeelii aad godhuudhaan namni biraa akka ediitaraa fi manaajaratti akka nu tajaajiluuf godhuun ni danda'ama. Karaa salphaa ta'een isin garsiisa. Gama harka mirgaa irra dhufuudhaan maal goona? Iddoo profaayiliin keenya jiru irra dhufuudhaan kilik godhanna. Erga kilik godhanneen boodatti yuutuub istuudiyoo seennaa. Yuutuub istuudiyoo erga seenneen boodatti ni eeggannaa jechuudha. Yuuzarii ediitaraas ta'ee nama viidiyoolee nuti gadhiifnu ediit nu godhuu fi maaneejii nu godhu aad godhuuf barbaanne waan ta'eef kallattumaan gara natti dhufna. Erga kanatti nu chaanaaliin keenya yuutuub istuudiyoo keenya seenneen boodatti gama harka bitaa irratti dhufuudhaan iddoo profaayilii keenya jala gad bu'uudhaan maal goona? Sitiingii iddootu jira. Sitiingii iddootu kanarratti kilik godhachuudhaan akkanatti nu dhufa. Jeneraalii jira, chaanaal upload default permission community and agreement jira. Iddoon itti iimeelii ediitaraas ta'e manaajara yuutuub chaanaalii keenyaa itti aad godhuu dandeenyu iddoo permission jettu kana dhufuudhaan invite goona jechuudha. Iimeelii abbaa sanaa invite goona. Invite iddoo itti jira gama harka mirgaa irratti. Kun kan duraanitti invite jechuudhaan maal goona? Yuuzarneemii yuuzarii iimeelichaa itti barreessina. Yuuzarii iimeelii nama tokkoo fakkeenyaaf nin barreessa. @gmail jettee barreessuu qabda. gmail.com jettee barreessita. Erga iimeelicha abbaa barreessitu booda iddoo access jettu kanarra dhufuudhaan gahee nama sanii manaajara jira, ediitara limited editors viewers kana jira. Egaa viewer limited jira. Asirratti dhufuudhaan iimeelii nama sanii dirqama beekuun paaswoordii beekuun hin barbaachisu. Iddoo kanarra dhufuudhaan fakkeenyaaf nama kana manaajaraan godhuu barbaada taanaan manaajara, ediitaraan godhuu barbaada taanaan ediitara jechuudhaan kilik goona. Fakkeenyaafan ediitaraan jaanii ergaan ediitara yeen boodatti maaliin godha? Dan iddoo itti kana dhufuudhaan dan jaan namni kun ediitara yuutuub chaanaalii kiyyaati jechuun magana ammaan boodatti ajaja kiyyaan alatti viidiyoolee adda addaa ediit godhee ol baasuu danda'a. Kun naa erguu danda'a. Akkanaan upload godhuuf erga kanatti argooniin boodatti yuuzarii iddoo seef jettu kana dhufuudhaan seef jennaan jechuudha. Nama san wanni godhuudhaaf wanni akkanatti sinjuuf maali? An yuuzariiniin wanni godhu yuuzariiniin aad godhe maali? Iimeelichi fakkeenyaaf waan inni isin garsiiseef malee kan dhugaatii miti saniif verified ta'uu qaba siin jaa. Egaa yuutuubii chaanaalii banattee erga akkanatti meeseejii irratti erga verified godhuudhaaf si ta'uu fi si ta'uu dhabuusaa beekuudhaaf dirqama verified si godha. Ni eeggattaa hanga verifikashiniin bilbila irratti bu'u iimeelii maaliif ediitara namni tokko aad godhuu ni danda'a. Erga aad godhee abbaan yuutuubiin verified ta'uu fi verified ta'uu dhabuusaa akkanatti iimeelii meeseejii sirra erga maali bu'aan isaa namni biraa akka aad si jalaan gooneef
cheeks godhuuf malee iccitii biraan qabu kana. Kanaafuu tekstii iddoo kana dhufuudhaan tekstiidhaan bilbila imeelijii verified irratti ta'e san si erguu qaba jechuudha. Verified san si erguu qaba. Erga kanatti amma harka jira bilbilichi innis waan ta'eef jecha bu'ee jiraan harkatti erga kanatti naa bu'een booda koodicha san itti naquudhaan nekstiin jaanii jechuudha. Ergaan nekstii jeen boodatti verified ta'ee jira jechuudha magana. Verified godhuun yuutuubii keessan bu'aa guddaa qaba. Maali? Bu'aan isaa amma akka editaraatti nama arguudhiitiin jira. Akkamitti arguu dandeenya? Idduma reefu san deemuudhaan awur yuutuubii istuudiyoo irra dhaquudhaan yuutuubii istuudiyoo seennaa akkanatti kilik godhuudhaan yuutuubii istuudiyoo seennaa. Erga yuutuubii istuudiyoo seennee boodatti sitingii iddoo sanarra gabbuuna jechuudha. Iddoo sitingii sanarra dhufuudhaan maali? Permission iddoo itti barbaadan ni eeganna. Dafee iddoo sitingii jira. Sitingii kanarra dhufuudhaan permissionii awur YouTube channel ilaallanna. Permission iddoon itti maal goonu? Iddoon itti editara keenya argannu save ta'ee jira jechuudha. Ergaan maal godhee boodatti ergaan invite godhee boodatti kana. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma. Warri asxaa YouTube subscribe godhuudhaan yeroo adda addaatti barnoota adda addaa argadhaan jira. Har'aaf galatoomaa nagayaan tura yeroo gaarii.